بروفايلي لالتي تيوتا يتمي بروفايلي نكنا مراتي عارلم جلس انت لا دفتي بس بيتي سي يسلم بيتي كاتب بروفايلي رقم دوليني بيتي بيك عليني أنا بيتيني نبي أكون وين ما رئيساتي بيك عليني بيتيني ماستر سيلسي بيتي سيني ورا سوشيال ميديا تي اما كله ችግሩን እስቲ وهي waliin ተነጋገርተነው لا هجتي دان غافد أفان أرسيتي هجتي غافد هجتي أرسين تون هجتي تيازوفت بيتا gurbaan arsii mitiyoo ولي قالوا ندن يقوا كتنيا نولد دا كتدب نولد دا akitti illee wala datta rakkanni wallaahi rakkanni أنا قلبي تما صوفنا سي قلاب شل amma سي نقلاب في تدبر غافد amma maastar warra magaalaati bar maastar warra magaalaa tokkoffaa irratti wanni nuti isaaf ifaa amma tokkoffaa inni wanni inni barbaadu gaafii haga afuriitti qaba si galee قالتي غافري أسيتي جي غافد به maastar akkamimmee mucayyoo tana yoo si kenne takkitti nuti qabnu biyya nuti keessa jirru kana keessatti haadha siin amma yeroo ammaa nu qabnu siin siin alatti biraan qabnu kijiba kuuwwan guutuun harmalaadha guutuun si iddoo umma keessa yaatee waa babaddeessaa ooltu guyyaa guutuu akkam jettaati. أني بنقرأت الله نمني كم يونافتا نمني كم يونافتا سو كناف جربيتا قتي هندو نافتا نجنا هدوني ساني ammallee waan si galu keessatti ammallee kafalattuudha tuni wannaa miti dalagattuu miti kafalattu. أما ما نيتا ترى سيني أسادو فكفلون دندسي وانجرو تكافينة تتعامله مالف بيتا كابساون دندسي كنا على بيتا كنا من سيسون كابسوفتي أنا وفارك كشوين دندسي سكنال Gurrarra akka arsiinuu baante yoo dubbii namni dubbatee ka'e gurrarra jaa yoo namni nama bira jiraatti yoo namni nama bira hin jirre qofatti mani. Waan kana akkam jettaati kullee nuti qabsaa dhugaa isa bilisummaadhaaf gatii kafalu barbaadna. okay. Inni amma rakkoon isaa maali beektaa? Asii hima. Rakkoon isaa isa caalaa ni beektaami fakkeenya amma gaafa biyyattii sanii wanti tokko waa barbaade jala yaa'asii galee baay'inni tokko nama jala deemu san qabsooyitee harkaa baasuu dandeettaadha gaafiin isaa. Inni nan beeku malee amma dura na beektaa jemmeen na beekaa inni amma dura gaafadhu mee nan beeku na fakkaate kaa deebisa. Ani beekaa akka inni hin beekne yoo akkanumatti maqaa makee dhagaye malee hin beeku. Ani akka nama yennooti taate akkatti nama jedhu taate hin beeku. እንዴት በነገራችን ላይ ይፈማ ያው የሮባያኒ ኤቮሉሊ ወልራን ቀምኑላል እንጅራ ወልዱ ዲስኔ ቤት ነው ከናንዱ ወል ከሲ አካሲ ነምቤኩ አነ ጀቹን ቆይ ዋሪያቲ ማ ቆይ ዋሪያቲ ማ ሶሻል ሚዲያ ከና ፋራ ያ በሪኒ ቪዲዮ መደለጋ ማል ጀዳ ማለ ወና ይወጣ ከተከመና በና ማለ ወና እንደም ነሙን ዶክሲት ቤት ዶክ አየ ዋሪያቲ መቲፍም በርሲሳ أنا جتون ميديا خنرت لفتي قبصو تمو كنا مجبسي تجراتو أني واشان تمسجل أنا بسوات كامتي واشان تم وادب بسجل بسونا بندو نما إريك أبو نما جبدو دا سجلته خفلت تودا نما رتر كده يراجعون فدو خفلت تودا حوالا ننديمو خفلت إيه مالي دلقات ننديمو الريا روجتو سبورتي أنكرنو فيرا جتون أكاكنا نقفاتا warat Allah wakanya malan kadang bena itu dah. Atimma makan ke masteri memang masar. Makan ke masteri kaisi amotu wana enu makan kawa natim ka. Warakan natim. Gangster nat so. Gangster nat. Gangster ya. Okay, aku ayah itu pun fikir lepo mali re jabdu rojtu umman le awatu. Buara taban naga fani ayah. Iya tak calling gudisani ko bakka tijirtu kanate onna nulgoda ko. Karamin garam wa fajira amma ya kaso. Dia karamin garam da barsi. Ayah kulle gide taka sporti tahu ke nama sporti tahu ke irre no barsi. Wan si aja ibu keta. Hamanu.
Waan si ajaa'ibu keessaa amma diina Silaa gubbaa gidi irraa koo siree dhaggeeffatu. waan si ajaa'ibu Sagalee siree dhaga'ama. dhaga'ama sirri dhageenyeer. Waan si ajaa'ibu keessa gaafa wayii wallollee maastara asiin dura akka daa'imatti ammadheen hin xuuxxoo si hoosisee si guddisaa naan jette. Anumaa guddaa as taa'u. Mana yoo akka dhufnaaniin hin danda'u jedheen humna tanaan talaaffa'u hin qabuuti narraa taa'aa jedhee akkasitti ofirraa dhorkee waan kanallee cumaan hubadhu. Kullee viidiyoo bani. Maastarri as argu. Shat jedhee akka jarruu baante. Maastara agartee? Maastar. Achi buti jedheen bicu achi buti jedheen waan biraa fakkaate bicu achi buti. Dubbatni yallaate isaa? Achi buti bitu. Waan tarakkibu. Akkana maal jettam? Itti fufi kullee koo hayyee itti fufi waan dubbattu akkas qabatamaadhaan ragaa wajjin argisiisuun si walitti nu fide nama. Qabsaa'uu keessatti nama sadarkaa qabu. Ani maastar ansi bakka bu'ee warra keessan bakka bu'ee warra Jimmaa bakka bu'ee Itoophiyaa bakka bu'ee isin bilisoomsuu hin danda'a yoo gabroomtan. Jaalalli tumbadhu waa meeqa keessa nama ba'a. Koy maastariin illee as baaf. Fannaan dalayin. Koy maastar. Koy maastar. Welcome maastar. Yalla. As bayatillee. Sin barreensi amma ammaatti sin as baye. Maali tokkoffaa gabroomuu dideetiif amma ammaa ka jala yaa'an gabroomuu dideeti bar nama qabsoo kana keessaa na baasu jeenni duwwan barbaadaruuf gabroomuu dideeti. Nama gabroomsuu dhabne haga ammaa takka. Kalas. Ya, nama jabaadha. Master video coming. Coming is look liquid shufu. Anamma maalin jedhe beektaa? Okay, sagaleen koo jira? Ya, okay. Lakka warri Jimmaa kun babbareedaa ni qaba. Waaw. Waaw. Dhugumaan hin beektu kulleessa mastaraan hin beektu. Wallaan hin beeku. Sireessumatu raasu baqiin okullee. Dhaabbanni isaa አንድ ሜትር ከሰማንያ ሶስት ምናምን ይበልጣል። ሲገላይ akkama baasa bareeda kiyyaan. Akka Jafaari amma umriin kiyyas dharraan mallee dheerachuun hin qaba waan ta'eef zeexanaadhumatti qabadhu ammaaf. Maasha Allah tabaarakallah. Yaa Rabbi tixee warra Jimmaa na godhe. Bilisummaa amma jettee wal qabatee bilisummaan kun yoo gaaraan dhufne mootilee yeroo dheeraaf Itoophiyaa bulchan iyyuu bilisoomsuu dadhabaniiru biyya kana. Qobaa kee bilisoomsuu hin ulfaatu. Jimma malee Habibi an seenaa Jimmaa nama sirri beeku Jimma malee namni nugusa dhalu hin jiru. Akkan atammoo waliigalii dhageeffadhu nullee anamma laal qabsoon kiyya karaa warra Jimmaati maaliif jennaan shamara isaanii fuudhee nugusa irraa dhalu. Atillee akka harargeetti achitti nu heerumi nugusa nu dhalu. Kutaa kun lamaan aggamaa nugusni keessaan bahuu dadhabe warra waamii. Faayidaa dhabneerra. Kutaan arsiiti kutaan argee kun kutaa du'u dhalatee nurraa dhiise. Faayidaa dhabneerra. Yooluu marii waan akka faayidaa dhabnee atilee cittee heerumee akka itti fuudhee ganda keessa galchuu qabna. Irra maaluma rabbisi godhe. Rakkanne. Wallaahi rakkoo guddaa keessa jirra jechuudha. Kanaafuu akkas itti fufa amma isin lamaan isin dhageeffanna carraa keessa. Gaafii gaafatu barbaaddu mister asitti nu bira gaafadhu. Gaafii kee tokkorraa hanga afuriiti moo maal? Tokko eda'uu meeqa? Tokko eda'uu tokko, tokko eda'uu tokko, tokko eda'uu tokkooti. Yaa gaafiin kee akkas nafa. Amma gaafiin koo maal akka ta'e beektaa? Akkuma beekamu dheengaddaa gara Arsii deemeen ture afarsoo hin beektamin. Arsii deemeen ture Arsii yoggaan deemu maal jedhanii gabbartii tokko malee afursii kennine ati immoo ilaalii barbaadii fuudhii
gabbartiin tokko hin jiru sitti hin jabeessinu jedhanii achi maanni kan namatti uffifamu sun kan isaan natti uffisan qo'imee suuraa sana dhaqee fidu. Qoy suurichaan fida waan natti uffisanii akkasitti bidilimsii jedhaniini baxxaaniyaa guddicha. Uffannaa qorraa ammallee akka inni akkuma akka waan shamara arsii wayifadhee bulu na fakkaata ammoo isa uffadhee so gabbartiin irraa akkasiin jabaatu jedhanii afuris jarumatu walaanaa galee waan ta'eef afur fuuchuun waan oolu miti amma isiin qabsaa'uu dandeessi akka kana geessuudha gaafiin koo kana qofa aarsaa barbaachisu kaffalee kan koo isin godha yoo jette tole gara kutaa itti aanutti ceenaa no anin danda'u nama akkasitti dubbatu bakka afurii kana geennaan mataan dhukkubee baafatte laa ilaaha illallah silaka akka nama du'a dheessuu dheessitanii bakka afurii kana geennaan moo akka dheessa uummata bakka afurii kana dhageennaan bakka jarri dhibee sammuutti ta'e ka fayyaa qabdullee maraatti kan biraan haasootu bakka kan biraan haasootu of guddisiiti kan biraan haasootu warri afur atillee noormaali akkanatti gicciitii odoo waa takkan argatii qullaa duwwaa afur fuudhatteeti lafa dhiitaa wanta guyyaa guutu wanta kan jiran akkanatti sarmitu suuta harkaan gaayataa akkasitti itti manjar qalbii jaraa raasaa ati takkumaaniin girrigirrii itti goote wallaahi guddisati kan biraan haasofta rakkoon qabu of guddisi ana sumaan ta'anirraa dhisi maaliin fiin of guddisaame qoyaayee gurbaatti Saati dheeraa akkatti waan tokko rangan isaa dheeraa irraa fudhatan billaa areeka. Kaza akkasii hindume dubbiin jalaa dhume wallaahi amma namni hin dubbatin siifuun hin dubbanne takkittiin hin dubbanne ammallee tamiimaa maal hin dubbanne oke siifuu wayyaa farsoo akkam nagaa fayyaadhaati jirtaa? Kamatu nagaadha. Naga jiraatte qaalii namaa. Heerumtee lubboote amma dura? Alakki heerume. Wayi miskiina too. Seenaataan nu bicha kophaa jiraata seena dara shamarrallee kophaa jiraatti rabbii kee. Waa laallattee moo ganaadha? Ganaan ilaalladha. Ammaa fi waan akka mashaakilaa waan akka jaarsa barbaaduu minaamin kun si afoon deddeemuumi? Qoyinaan dhubaashee. Aisha amga sani takkiti asoshiifna deem takkiti salaamu alaikum Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. akkam nagaa jirtaa? Nagaa akkam? Fayya boo jiraate jaarsa qabdaa ati heerumte? Ani heerume. Wayyaa waa irraanfachuu jedhee caalu hundeessa waafa lubbuun jiru. Na irraanfatte atilleen. Yaa? Suudi naga chabinis saya bagi ya. Nah, amma wani singe. Ayyee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakka fuudhaa kana jennaan baraafa'ee dhufe osoo ta'iyya takka hin qabnee taatu na bira dhuftee rakkadhe. Maal bakka kana kana mormi si keessaa bayaa waa gatteetta akka waan kun biyya keenyatti dur beektaa akkamitti waan du'e kana arraagessi beekee dhufaa jennee beektee manguddoo gaafanna beektaa? Haaya. Yoo waa du'an ganama waa du'an san arraagessa koola as jala dhiiganuun jedha manguddoon dur. Sagale gaafa ni koola dhiigeessuun deemaa jira. Dhageennaa Yoosuf bira gaaba. Atillee akkuma isaan bakka waan kana dhageenyaa shar cuf jara tanan jaalatta kun. Takkitti lubbuu. Haasofni siin haa ta'aa jira mee naa gaafadhu walitti fiina. Baga jira miyuutti qabadhu suudii turee nan jeekin yaa. Amma akkamii waan ammatti barbaaddu moo waan gara fuulduraatti barbaaddu firiidamiidha. Firiidha ammatti illee argame mister kana beektaa qalbii na yaadde. Waan inni jedhaa jiru agartee ati gaafii akka afurii qabaa jedhanii gaafiin isaa gaafii Oromootiin deebi'u. Amma Oromoo gaafii hin deebine chaa oltiimi akkas ta'e ka gaafii Oromoo ta'e isa. Chiggar elloom
ችግር የለውም እኔ እችለዋለሁ ሁሉንም ነገር ለመፋለም اللهم رحم بيو اتذين نقدا قمچو واناني هرمي كيسالچو انا رجيسي انا ما اتشكين ماستر رجيسي وانجرم ها dhagaan jira amma bitta jalqabumarra namaa gala namni bicuu nama wajjin imaluu tarkaanfachuu danda'u indoom ishiin kun sadan jaraa dhabama goote carraa tokkoffaa argachuu qabaatti yaadaan. Okay. Dhageeffadhu takkitti innamaa biri jiraanii namaa biri jira. Gaafiin isaa akkas. Siigalee gaafiin tokkoffaa qabsoo dandeessi. Waan gara isin dhufe hundaan. Bitaas haa ta'u, mirgas haa ta'u, sanas haa ta'u, kanas haa ta'u waan dhufee haala miiraatiin osoo hin taane haala tasgabbiitiin qabsoo gaafa jedhan bara haala miiraa qofaan hin oofamu. Haala tasgabbiitiinis ni oofama. Haala agartee gara laafummaa tokko ni beektaa gara laafummaa waan jedhamu. Nama tokko yoo inni namni suni nama badaa ta'ee jedhee ati ammoo jalaa laaffattee waalaikum salaam hikma jalaa laaffattee haala gaariin isa kasoomsu jechuudha. Amma horii tokko horii jira horii biyya keenyatti dur gaafa loowwan horii dhiitaa akkam godhan sossobanii qaqqabanii harkaan tuttuqanii laaffisanii akka inni nama dhiinne godhan. Ammallee horiin sun akkam godhaa nama isa barate malee nama biraan dhiita. Sigalee amma haala saniin yoo maaster kunillee nama danfaa ta'es nama ariifataa ta'es nama jirjiraa ta'es haala ittiin haalli qabsoo kan jedhamu haala hedduun hiikama. Kanaaf haala tasgabbaayaa san ni qabda haala isa bakka kennuutitti haala firiidamii dhiirri baay'isawee firiidamii jaallata. Namoonni tokko tokko itti cinqanii dhiirri kiyya achiin bahee asiin bahee achiin bahee jedhanii wal lolan. Firiidamii waan jedhamu sana kennuu dandeetta jalqaba irratti gaafii jalqabaati. Gaafii tokkoffaa qabattee mi'ama. Gaafii lammataa yoon akka tasaa waan dhufamu hin beekamu namni si jaaladha jedheefaa filima xaxuu danda'a osoo inni hin jaalatin jaarsa kiyya jedheefaa badii godhuu danda'a kanneen dandeettaadha. Maal jetta? Rakkoon qabu maaltu jira beektaa? Mala dubartii humna bishaanii jedhan. Akkana si godha daddaa jadi marrarra. Walumaa galatti gaafii jalqabaa keessaa parsantii 100 keessaa parsantii 10 keessaa 8 deebisteerta. Lama dhabde. Galee? Lama akkamii dhabde? Lama akkamii dhabde? Gaafiin silaa gaafii takkaan deebi'u ati maal gootee mammaa kallee itti gootee yoo mara jabaattes mammaa ka jechuun waa dabalannaan mammaa inni jalqaba waa dabalannaan waan kootu ka waan siif jedheef qaba maaliif sin jedhe beektaa? Intala takka beektaa abbaa manaa ishee akka malee jaalatti. Gaaf kaan jaalattee amma wantoota amma inni qabsuu amma inni jedhu kana hunda godhuudha.